har'a jechuudha viidiyoo wayii ganama caaltuun hojjettee turte caaltuu fi mi'eeyyootana maal hojjettee turte viidiyoo san irratti warri qaama keessan viidiyoo koolii sinaada walee irratti yookaan inni mul'atu jettee qaama kee qullaa shaaworii seentuu jettee turte dhuguma jettee caaltuu ana maaltu narra geessitti mobbaleetti kun ijoollee lama wayiitu wal jaalate inni Saudi Arabiyaa jira ishiin Dubaay jirti jechuudha gaafa kanatti wal baratanii akkuma nama cawaa wal baratanii wal jaalatanii wal amananii nikaa walii godhatan gaafa ishiin kiristaana turte yaa jaalalli kun wanta namaan goonan jiru musliima taate kaza nikaa walii godhatan jechuudha maaliif musliimni akkana godha jechuu koomitiyan wanta narragee wanta nargee kanan jechuudha kaza gaafa nikaa walii godhatanii waan hunda fixan ishiin jaarsa kiyya bakka ammaan achi jetteet fedhii koonaa guuti jedheen gaafa fedhii koonaa guuti jedhuuni ይመስለኛል እና ከነቲ ቪዲዮ ደወለኝ ፊ እሺን ሙ ፊት ለፊት ይሳተይሰት ቁላሺ ነፈሽ yokan dubartii fi dhiirri tokko yoo wajjin ciisu machim akka ginuunnati godhatanii nafashi itti agarsiisaa turte jechuudha takka duubannatti garagari jedhaani takka afoodhannatti garagari jedhaani akka barbaade godhaat viidiyoo waraabate ishiin garuu quban qabdu inni garuu viidiyoo shi waraabaa jira jechuudha gaafa kanatti wallolan baada እስከሚበላና ምለስ ከመለው አልጨርሶበት kan jedhamu tokko jira mire wallolan namni mollolasi imharaara mas jechuudha gaafa kanatti gaafa wallolan inni viidiyoo kanuma qaniidhan akkas godhusan yaa organii kaa godhate immoo haadha warraa kiyya kan jedhamu tokko jira mire yeroo hunda ginuunnati yookaan immoo na wajjiniin ginuunnati raawwadhu kan jedhamu tokko kan hin jira mire kaza yeroo hunda akkasuma dootaan inni viidiyoo waraabata ishiin garuu quban qabdu kan viidiyoo shi waraabachaa jiru kaza gaafa kanatti wallolan gaafa wallolani nikaana raahikeetti miknaani nikaan shiina raahikeetti miknaani maalidha miknaani kan ishiiti malee kan isaa miti miknaanichi hojjettu beetasabni ishii mucichan jaalan obboleettiin ishii mucichan jaalan siruma jechuudha mucayyootu natti aanaa fayyadamti TikTokin arguu dandeessa jechuudha gaafa kanatti isheen baqani kanarraa hiikisin barbaadu jettee inni kan jiraatu Saudi Arabiyaa keessa jiraata higga waxxii ta'ee jiraata gizee tokko ofii yaannaa bichaa osoo hin taane namaafillee odoo yaanne namni sun kan daban irratti yaadu mitiire sa'aatiin hojiin qabnetti sa'aatiin hojii dhabeetti qaayii keessa jirutti ni kanarraa hiiktu malee jettee hin kadhate akka nama lakkii anumaaf si tolitti hafaa beeksisni maasiin godhu jennaan hin biyyootte kazaan kicharraa hiike biyya galte biyya gallaan yaa dubartiidha dhiirri biraa fudhate dhiira biraa san gaafa fudhatu dhiira biraa sanatti nikaashii hidhattee ammas diggaamee biyya Dubaayitti deebiti jechuudha gaafa biyya Dubaayii kanatti deebitu natti himti waan kana hunda ta'ee jechuudha namni tokko gaafa karaa deemu gaafa imtiseenu siin ga'u gaafa keessaa ba'u rakkate makaraa wayirra geessiin ga'a maal hiriyaa namsee maaf hin taane jechuudha kazaa natti himti maalan jedhare gaafa natti himtu sanis ishii atis biyya ormaa keessatti bakka jiraachuun danda'u sadhabee baay'een jaaladha beeksisabatu nikaa hiikinaan jedhe maamale silaa biyyatti nikaa qabda akkamitti yennaan san hin barbaadu kan biyyaa san jette okay gizee tokko shamarran keenya jechuudha namarratti keessattuu dhiirarratti gifii hojjechaa hin deemina gaafa namarratti gifii hojjetan gifii sun hin zoora hin bula hin tura malee mataa keessaniin baay'ee jechuudha kan biyyaa san istee ammoo kan duraan karraa hiikesanitti haaraarsetti okay lakkoofsa sanaa kennin jedhe lakkoofsa sanaaf kennite gaafa lakkoofsicha sanaaf kennitutti manaasee mucaan nama gaariidhuma gaafa kanatti taasa'ee mansiraatan itti taasa'ee boodan amansiisee itti laalla jedhee boodan nadiinnaana dhiise maal jedha birri nikaa ittiin hidheef 70 sannaaf deebistuu jedha bakka kanatti gaafii maal jedheen dubbadharee ishitti yoon immoo anaa miti kanarraa nyaati beeksisa kiyya bira haadhaqu jedhe akkana jedhamee jennaanis mucichiin xaxnan jedhe maaliif jidduu kana lamaan keessa wareen oduu nama walitti naqaa deemta malee nama walitti araarsan deemtu waan ta'eef ani xaxan jedhe gaafa kanatti turee ofuma isaaniitti walitti taasifachuu qaban
ወልታሳችሁ ቀባኒ አስተረከነን አንጀቴ አስተረከነን አንጀቴ አስተረከነን አንጀቴ ወልንጀችሁ ቀባኒ እሰዩ ማለት አኔ ሐራሱ ከደቀ በዱ ተጀቹ ኦኬ ያው ቀዮ hintur taimbulchi tamale dugan ko mbari waq maratan ise duga waqa gaba ture torbe lama video qullashi qulqullu akko isa wajjin ta'atur afonnatti garagar duubannatti garagar malannatti garagar video warabe sanatti video kana video torban nabira jira beetesaba shittinan erga facebook rat tiktok rat gadal nakisa kuma torbata makana nakafaltu nanje dugan ko bayemun baane reeyolli itti gammade miti maalifan jechuu danda'e video kana macaaltu hojjette irratti kana dubbachuu danda'e YouTube irratti illee galakkiseen jira video kan profile TikTok kiya gadi caantanii seentanii video saasallaaluu hin dandeessu jechuudha maalifan kana jedhe barumsa gana macaaltu no video kana haasoftuuni dubbachuuf barbaade beekta maalif ijoollee baay'eetu yeroo baay'ee ijoollee maa foggaa dheeraa biyyoormaa keessa jiraatti mee gaafii maasitti ta'a ijoolleen immoo dhiyoo dhufte waggaa lama bicha hojjette akkamitti jijjiirratti mee gaafii sinirkaa qaba gaafii kana koomitii jalatti naa deebisa ijoolleen yeroo baay'ee waggaa dheeraa baay'ee waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 waggaa 10 biyyoormaa keessa hojjetan dhiiraatu fixakaa birrii harka dhufee kiisii ishiitii fuudhu dhufee boorsaa ishii keessaan fuudhu qalbii ishii dursa fuudhee jira qalbii ishii fuudhe sanii waanuma xiqqishuu saniin ishee asfaraarra ergiti ji'a ani osoo hin beekin ji'a damooza kiyya osoo ani hin beekin inni beeka jechuudha ስለዚህ obboleeyyan keenya baada iskamibalana qaalaati kanatti fixu amroon keenya sirriinu jira maal raawwachaa jir maal yaadaa jir maal gochaa jir namicha kana gurraacha ta'e diimaa ta'e hin beeku qomaaxaa ta'uu baatee hin beeku dhufeesi ishi mee karaa dheeraan deemnu haati keenya da'ummaarraa kaastee nu dhiqxee nu bareessitee asiin nu geesseerti har'aan uffata aayyoo kiyya biratti yookaan mammaa kiyya biratti uffatan baafadhu nan qaana saawalala nan qaana akka garuu na dhiqxee na guddistee miire garuu an nan qaana biratti ammoo uffatan qayyaradhu garuu moo dhirsa ofii biratti of ka'e qayyarachuu danda'an garuu haadha koo biratti garuu moo dhirsan onlaayiniidhaan baradhe kiyya ta'uu baate iyyuu ganaan beek afaan inni gurguraa ta'e jira garamaan laphumaan na gurguraa ta'e jira ta'e hin beekne akkamittaan qullaa kiyya qulqulluu viidiyoo waraabee ergaaf mee kan deebima kana naa deebisaa rabbumaa jedhaati akkamitti dhiirri tokko viidiyoodhaan naa dawwalee jechuudha ani hin beeku nan beeku onlaayiniidhaan wal bira akkamittaan qullaa kiyya akkasitti fillafiitii taa'ee yookaan immoo shaaworii dhiqachaa akkamittaan maal jechuudha obboleessa kee okay haadhuma kee shaaworii haati koo amma odoonaa dawwalte haala odoonaan jette ani viidiyoo taasa'aa taanaan viidiyoo taasa'aa nafa dhiqadhaa ijoollee maa daddabii taane ijoollee maa cinqillaatiin nu dhuufee iban maa kana hunda saabuu dadhabne du'aan biraati wantu nu jalan darbu biyaa saabuudhaaf mee dhugaani cayyoon ganama yoo dubbattu laphee koorraa dubbatti viidiyoo kana hojjechuu hin barbaanne mee ijoollee baay'eetu hamallaxuu danda'a warri kanaan dura baddan warri immoo ganaa baduuf itti jirtan viidiyoo kanarraa hin barattan jedhee yaada hundi keessaniyyuu jechuudha. Tokko yoo malabbaa keessii godhe siin jedhe tokko immoo maal sii godhu jedhee sitti dhufa dhiirafuu jettanii dhiirri qalbii qabu akkasuma shamarri qalbii qabdus ማለት ሲገድ ምን አባሽ ላርግልሽ ብሎ አንዱ ከህይወትሽ ሲወጣ ምን ላርግልሽ ምን ጎደለብሽ ብሎ የሚመጣ ወንድ አይጠፋም ልብ ያለው ወንድ ማለት ነው ልብ ያላት ሴት ጋር ይሄ ወንድ እኮ አንቺ ዛሬ ራቆትሽን እንደዚህ ከፍተሽ ቂጥሽን ስትልክለት የነበረ ወንድ እኮ ይንቅሻል ይሄንን ታውቂያለሽ የወደደሽ መስልሻል ይንቅሻል በጣም ነው ምንቅሽ በጣም ማለት ነው እንደዚህ ነው ምሽልሽ ምክንያቱም አንቺ ራቆትሽ ክብርሽን አደባባይ ላለሽጠሻላ እንዴት አምኖ ካንቺ ጋር ይኖራል ወደፊት ራሱ ማለት ነው አይኖርማ ለማንም ነው የምታሳየው ይችላል በአንድ ቃል ነው የምታምነው ይችላል አያችሁ ግን ጭንቅላታችን ደካማ የሆነ ደደብ እስማ